sichi jirana kana jala waqni waqota nu gargara sichi ballanna kana jala waqni waqota nu gargara sichi lallabna kana jala humna furasa nu gargara sichi farfanna kana jala humna furasa nu gargara Akazze nanu besagale wala Yesus te bufe Mateos torba Yesus te bufe kadana sinefin kanama barbada inargatu balbala rukuta sinefin banana kan kada hunde no enfudata kan barbado sinargata balbala kan rukuto fe simbanama isin kesa nama attamitu ilmi sa budena yosa kada te aga kenafire yogis ilmi sa kurtomi yo kada te kofa kenafire Igase hamota tatani tu jirtani jolle kesani kenna gari kenno erga bektani abban kesan inni waqa kessa immo hammam isin cara warra sakadatani wan gaggari kenna be mesagale kana abdala zefada tele bala mayo mena masin bokayum kadanna idani dabala mayu kadanna ida Karena warrebetan, oke. Nama simbukeron karena bekta nam bekai dani. Jara karena cuma je cura dani. Dakika kurang kanin challenge ni sakana sinettima. Lafatan di ofisa gofta ke Yesus Kristus dubbata. Gafa ni wae karena bartoda sabar si swargina. Macaafa kullu kenya kessa Mateos Bokonna torba na kopta torba qabdani yodu biftani sakana argatu wae karena odoba yete barrefame doba yete wae karena barrefame ayi kannu taw yokin sirti enyumma karena ka malumma karena begu kan dandenu macaafa kullu kenya kessa kakumo fa kessa zira kabwara kessa zira kesuma kakumo fa kessa nama kadata kan Danieli ila dandes Misra zira qabdina gofa sinalu dandes karena malak hojjete Hakuhara keessatti immoo dhufee ofiisaati gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa kadhatu argina deebi'aati Museenis gaafa kadhatu argina kakuma ofaa keessatti ta'uu laaltan seera bahuu 33 irraa 18 ta'ee gaafa laaltan kadhannaa Museenis gaafa ni kadhatu argina waa'ee kadhannaa galakkaamennu macaafa qulqulluu keenya kana keessatti lakkaamennu baay'ee lakkoofsa gararraa walumaa galatti kadhannaa jechuun maal jechuudha seerru dubbachuu yaala kadhannaa jechuun maal jechuudha kadhannaani namoota lama gidduutti kan raawwatu namni tokkicha ofiisaati qofa kadhataa oolee yookaan dubbataa oolee kan dhiisu osoo hin taane inni dubbatu jira inni dhaga'u jira namoota baay'eetiif kadhannaan hin gabu mana nama baay'ee keessatti ta'anii olaanatan ittoo ta'e kadhannaan hin jiru jireenya nama baay'ee keessa kiisii nama baay'ee keessa adeemsaaf sammuu yaada nama baay'ee keessa yoo laaltan kadhannaan hin jiru kadhannaa jira yoo waan biraan jira kanaaf kadhannaan namoota lama gidduutti kan raawwatudha innis akkuma isin hin jedhee kan asii dubbatu jira kan dhaga'u jira dhaga'ee immoo kan deebisu jira Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhee dubbate hojjetaa wangeelaa yookaan Maatiyoos kana kadhadhaa isiniif kennamaadha kan kadhatu hundumtuun argata rurrukutaa isinii banamaadha qabxii gurguddaa sadii dubbata nuti yeroo baay'ee fudhachuu barbaanna malee kadhachuu hin barbaannu mee fudhachuu warra barbaaddan stirn fudhaan keessan okay kadhachuu warra barbaaddan amma kadhannaa iddoo kanatti amma saati sadii qabne amma saati jaatti kadhannaa too yenne gruupii isaan karaa kanaatiin sadii hanga jaatti kadhannaa too yenne isaan kanaan immoo shanii yookaan shanii walakkaadhaa hanga jaatti kadhannaa too yenne isaan asiranii kanaan immoo isaan sadaffaa kanaan immoo in kadhannu haasaa wayya jandaa goonee haasofna too yenne isaan kun saati shanii walakkaa hanga jaa isaan kun sadii hanga jaatti isaan kamtu kadhachuudhaaf barbaada sirriitti fakkaata isaan kamtu kadhannaaf iddoo kenna sirriitti fakkaata isaan kanarraas baay'ee isaan argattanii sadii hanga jaatti isaati daqiiqaa 10 otoo hin guutiin jilbi nama baay'ee laafaan ciisa irrafa
yookaan yaada isaa waan biraan jedhu. Isaan walakkaan kun akkasii immoo daqiiqaa shan otoo hin kadhatti hindi isaan kana immoo argitan mandara kana diigaa. Mee warra isinii galan. Okay. Maal jechuu kooti? Namni baay'ee kadhadhaa jechuurra haasa'a dubbadha mata duree tokkitti yoo namaa kennine kadhadhu jechuun Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa haa jijjiiru hin kadhannaa jennee mata duree fakkaatoon sinii kenne isa kanarra mata duree tokko keleen akkas ta'eera otoo inni isa kana jaalanna malee kadhachuun jaalanna. Kanaaf si'a baay'ee Waaqayyo bara baay'ee nutti haasa'a nutti dubbata isa barbaannu sana dhabneerra kadhachuun jaalannu fudhachuu barbaanna malee bakka kadhachuun jaalannu. Inni tokko tokko iyyuu nama birraa qarshii wayii yoo barbaade nama maqaa isaati yoo barbaade naa kennee fudhachuurra akkasumatti namichi ofii isaati beekee naan kennu kan jedhu baay'ee jira. Nama simbukee jiru qabaatii kadhadhuu edhaanii. Itti dabala kadhadhuu edhaanii. Kanaaf kadhannaan namoota lama gidduutti kan adeemsifamudha. Haa ta'u malee namoota lama gidduutti adeemsifamee isa gidduutti kana footoo hin taane namoota lama gidduutti dubbatamee haasa'amee gaafa firii isaa deebi'ee dubbatamu yookaan mul'atu addunyaa guutuu irratti firii isaa kan mul'atu ol kaasu waan siin jedha. Ganama kana ergaa kana fuudhee dargaa. Siifii Waaqayyo tornaa booda waliin dubbata innati dubbattu addunyaatti beekama. Lala namooti baay'ee najibiyaa Waaqayyoodhanii fuula Waaqayyootti dibata kadhatanii ulfina Waaqayyoo barbaadanii kadhatanii kophaa isaanii dubbatanii gaafa Waaqayyo isaan dibe kophuma isaanii Waaqayyoof isaan qofa qabe otoo hin taane inni isaan dibaman inni Waaqayyo ulfina isaanirra taa'e sun addunyaa keessatti mul'ate namoota baay'eetiif eebba ta'e namoota baay'eef sababa fayyinaa ta'aniif namoota baay'eef sababa hiikamsaa sababa eebbaa ta'aniif soo kana namni baay'ee kadhataaf iddoo qabu dubbiif malee namni baay'ee ammannuma sagantaa marraa moordineerra yoo ta'e nama baay'ee hin kadhatuun argitan faarfachuu jaalatu faarsaan gaarii miti jechuu koo miti faarfannaadhaan sidaan hin hiikama garuu akka nuti kadhannu Waaqayyotu barbaada kadhadhaa kan jedhe ofii isaati gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Namni yoo dadhabee uma hojjeteellee hojii isaa sana keessaa firii yoo argate yoo nyaate itti mi'a otoo keenyee amma tokko sa'aatii 24 muluu manuma taa'aa oola hollaa duukaa oola malee waaqa faana dubbatu waliin oola waaqa faana walitti dubbatu namni biraa raajii dhufee harkarra taa'ee akkasatti dubbatu barbaada malee ol fuudha harka keessa waan dubbadha. Ilaana natti argama akka waan kuwaasii fakkaatu tokko dhufee dugda namaa kanarra bu'a ol fuudhi Waaqayyo akkasuma jedhe ganama kana namoota lakkoofsa gararraadhaaf humna kadhannaan gadhiisamaan jedha. Nama simbukee jiru qabaatii kadhadhu jedhaanii dabalaa kadhadhu jedhaanii. Kanaaf Yesuus kadhadhu maaliif kadhannaan abboommii Waaqayyooti ofii isaatii gooftaa Yesuus Kiristoos kadhadhaa baay'ee asaa too'ee baay'ee soofna ture kadhadhaa baay'ee kadhadhaa Tasalonqee keessa dhaqanii yoo ilaaltan kadhata keessa gargari kutiinaatti fufaa kadhannaan har'a ganama kadhannee guyyaa dhiifna miti guyyaa kadhannee galgala dhiifna miti galgala sa'aatii 8 halkan taanee kadhannee ganama immoo dhiifna miti torbee 2 yookaan guyyaa 40 soomaaf sagada gallee isaan booda gargar kunna miti akkuma cireenyaan akkuma misaaniyaan akkuma laaqana nyaannu akkuma irbaata galgalaa fayyadamu akkasii nyaan akkuma kana yeroo hundumaa kadhannaan nu barbaachisa. Daani'eel yoo fudhatan kakuu moofaa keessatti Daani'eel guyyaa talmee kadhata al sadi Waaqayyoon kadhata ture. Si'a sadii Daani'eel Waaqayyoon kadhata kufee baay'ee kan ajaa'ibu keessa Daani'eel boolla leencaattoo kanaaf alleencaatti darbachuuf gaaf jedhan ganama sa'aatii 12 gaafa dhaqan Daani'eel jilbeeffatee jira. Deemuu dhiisanii deemu. Sa'aatii irrattis gaafa dhufani Daani'eel qabanii fuudhanii deemuuf jilbeeffatee jira. Ammas galgala gaafa dhufan sa'aatii 3-4 jilbeeffatee halkan 8ttis Daani'eel jilbeeffatee hin kadhata. Ol fuudhaa harka keessa lachuu waan sinii hima. Waan sinii hima. Waan barbaadan fudhachuu barbaaddu. Meemmee warra fudhachuu barbaaddan kadhadhu siin jedha Waaqayyo. Ameen. Manni kun baramee jedhama sirrii. Kanaaf Museen fas gizee tokkicha tullurratti guyyaa 40 kadhatanii qofa mili kan dhiisan. Itti fufanii kadhatanii
Kanaaf firoota ko ajaja kana kan dabarse gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namooti baay'ee kadhannaa bakka qabnu jireenya keenya keessatti mana keenya keessatti adeemsa keenya waldaa keenya keessatti kadhannaadhaaf bakka qabnu Waaqayyo garuu akka nuti kadhannu barbaada kan nuti kadhannu immoo isa barbaadnu qofa sana fudhachuuf otoo hin taane ajaja Waaqayyoof abboommii Waaqayyoo waan ta'eef kadhannu waan barbaadnu konkolaataa qofan barbaada yoo jenne gaafa inni Waaqayyo furtuusaa fuudhee nutti kenne Inam na yote kadatamit. Yeroo hundumaa abboommii Waaqayyoo waan ta'eef jecha Waaqayyoo waan ta'eef aasaa yookaan qurxummiin galaana keessaa bahee jiraachuu danda'u. Namnis kadhannaatiin ala jiraachuu danda'u. Kiristaanni yookaan peenxeen jennu kuni kadhannaan ala jiraachuu danda'u. Amma jireenyi namaa kan laafu, afurri namaa kan laafu, lallabi namaa kan laafu, faarfannaan namaa kan laafu, kadhataa namaa kan laafu kan dadhabu maa beektu kadhatan qabu namni mana keessa. Inni kaan gaafa waldaa dhufe torbeetti sanbata galama dhufa. Isa iyyuu dhufee duuba sana ta'a. Karanna gaafa teettu sinnagawu. Gaafuma sanbataa qofadha. Waa'ee kadhannaa bahee dhagaa itti yaadatamu. Goodaatti jireenyi isaa kan biraati. Dubbiin isaa haasaan isaa kan biraati. Gaafuma sanbata eegee yookaan roobii eegeetu gaafa dhufu kadhannaan tusti jedha malee galgala toolattanii ilaaltanii kadhatu lamaan rafaa lamaan ganama ka'a. Seexanni fuudhee yellaa keessatti darbataa bula. Bu'aa baay'ee keessa. Yesuus gooftaadha. Ameen. Kanaaf namni baay'ee kadhannaadhaaf iddoo qabu. Ani kiristaana ta'e nama baay'ee qijatii keessa bula. Kiristaana ta'e nama baay'eetu seexana yellaa keessa darbataa bula. Warra du'e duukaa busha. Sababa kadhatu hin jirreef. Isa tokko akkas naan jedhe gaaf tokko. Nama Waaqayyoo dheewoonna edanan bulle hin kadhatu macaafa qulqulluu kana fuudhee mataa isaa dura bushaa mataa dura kaawwatee ciisa. In kadhattu gaaf jedhu hin dadhabaa. Gaafa kan wal bukkee galle rosi furdaadhaan mucaa baay'ee borcii qaba. Alkan walakkaa bishaan zaafaa saafaa asatti fooyyaa miiccan isa guutee fidee dugdaan ciiseera. Garaa koorra fidee kaa'e guutuudha. Wayyoo garaan na dho'ee nan iyyee hafuura baasuun dadhabee. Kashee jechuun dadhabee dhuguma isinitti baay'isuuf jechuus nan dadhabee akkan taanetti si qaayimee argee dafqina keessa jite du'eera dhuguma isinitti du'eera jedhe bakka naa dhumeera bakka homtuu nan qaqqabu ani bukkeedha manni wal bukkeedha ani bukkee isaan bira jirus waamuu dadhabee Yesuus jechuus hin dadhabee ittiin qabatee dafqi keessaa dhumee dafurri keessaa jettee Duaan tiko Yesus gaafa jedhu agarsiisa biyya. Ol kaasifaan si dubbadha. Maqaan Yesuus hin oolcha. Maqaan Yesuus dura oolcha. Maqaan Yesuus humna kenna. Lafa deemuutti maqaan kun si keessaan bahe. Maqaan kun si keessaan bahe. Baay'ee kan na dhibeef na ajaa'ibe. Akkana afaan guutee Yesuus jechuun dandeenye. Waan ta'e waan qabaatu na gargaareetu Yesuus gaafa jedhu maqacheedhaa ibidda qaba. Nagaan isa narraa fuudhee fiigee gara achi yennaan ka'u ofii namanne dhuguma garaan kiyya dhufee namichi kunan otoo kadhateera ta'e seexanni fideerraan ka'u maalirraa fuudhu amma nama tokko toon gaafadhe eda maal keessa bultene isa tokko abaabilee akkoosa isa waggaa 20 du'e keessa bushi dhuguman isanitti isa kaan qijatti waa'uma mataa miila hin qabne Yesus gooftaa. Memang nama sembukeeru kadadhu siif kenna maal jedhani. Itti dabalaa kadadhu na argattaa jedhani. Itti maasirratti kadadhu na argattaa jedhani. Namni kadhatu na argattaa jedhani. Kanaaf nama kadhatu bira seexanni gahuu hin danda'u. Qijatiin gahuu hin danda'u. Gidiraa kamiyyuu nama kadhataa bira gahuu hin danda'u. Seexannis namnis biyya lafaarratti baay'ee kan sodaatu maa waqtaa nama kadhataati. Nama matrayyesii qabu seexanni sodaatu. Nama mafii baay'ee qabban masaraa baay'ee qabu nan rukutaa waqtaan isa qopheeffatanii seexanni sodaatu. Rukutuus hin dandeessa. Nama kadhatu garuu seexanni hin danda'u. Duuti hin danda'u. Dhukkubi hin danda'u. Eelaa biddaa keessaniitu nama sirriitti diimatu gaafa bidditti sirriitti bidditti qabatutti tolu. Gaafa bunaa kooftanis salarratti argitanii itti eelee sirriitti diimata.
achirra harka kee kana fuutee odoo keessaa achumatti xammee dhuma harki kee tisiistee wayii sufteetu achumatti gogdeera nama kadhataa jechuun akkas harka kee as fidi as kaasi waaqayyo akkas siin jedhe wanti nama baay'eetti bu'e si bira ga'ee gubata siin jedhe ilaashii kun ergaa wanti nama baay'ee ajjeese si bira ga'ee bu'aa siin jedhe wanti nama baay'ee karaa dhaabe si bira ga'ee karaa dhaabataa kanaaf nama baay'ee kadhannaan irraa fagoo jira kadhannaan gama sana jira namichi iddoo kana dhaabate kanaaf waan barbaadu qabachuu hin danda'u waan akeeke waan dhiitate fudhachuu hin danda'u raajii qofarraa eegamalee fudhachuu hin danda'u as kaasee raajiin sitti himaa akka inni ariifatee si bira ga'u kan godhu garuu sidha kadhachuu kanaaf otoo inni kun hin barbaachisu ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhadhaa isiniif kennamaa hin jiru kadhadhaa isiniif kennamaa barbaadaa hin argattu balbala rukutaa isiniif bana as lakkoofsa kana qofaan irratti qabxii gurguddaa sadii dubbate kadhadhaa isiniif kennama tokko lammatammoo barbaadaa hin argattu sadaffaatti balbala rukutaa isiniif banama lakka kan nutti cufame balbaluma sana fuuldura naanna'aa kanafne waan kadhata dadhabne waan kadhata wallaalleef harka kee as kaasi ergaan sii hima sirriitti as fuudhi har'aa booda hin kadhattaa otoo ati hin beekin cufaan si duraa banameera. Lena masih bukeju kabati humni kadannaa si argatu nani dabala humni kadannaa si argatu nani jilba keessa qabati rukuta ittima ameerikaatti nani karnaa booda idani waaqayyoof jedhani hin jilbeeffatta hin kadhatta isa kadhatte immoo hin fudhattu sirratti ta'e galateeffadha isa taanu irratti akkas jedhe kan kadhatu hundinuu hin fudhata kan barbaadu sin argata balbala kan rukutuufis hin banamaa kan kadhatu hundumtu hin fudhata kan barbaadu sin argata balbala rukutaa jedhe immoo kan rukutu sanaafis immoo wanta hin banamaa sababi harki keenya duwwaa ta'eef sababi manni keenya duwwaa ta'eef sababi jireenyi keenya duwwaa ta'eef sababi balballi keenya cufaa ta'eef kadhannaa waan dhiifneef kotta akkas goona har'a fuula waaqayyootti kadhannaadhaaf deebi'e waaqayyo fuulduratti argaman ameen hiika kadhannaa namni baay'ee sababa wallaalee jireenyi isaa sila akkuma isiniin jedhe waan baay'ee keessa bula sammuu isaa waan baay'ee keessa waan yaadu beeku kadhachuu jechuun immoo asii afaan qofaan dubbatanii yaada ofii iddoo biraatti miti yaadni kee iddoo yaadni kee jiru inni fi dubbattus wal argatee deebisii laata malee as qaamaan as teessee amma yoo laalle tokko as malee sa'aatii torbatti beellama qabaa channa qaa'e iddoo sana yaada yoom sagantaan dhumaa jedhan tokko iddoo kana garuu isa dubbatamu kana dhagaa'eera hin dhageenya san fayyadu kanaaf yaada sammuu kee yaada hafuura keetii iddoo jiru sanatti hiitee yoo kadhatte inni sitti cufame sun sii banama inni si jalaa qabame sun sii gaddeeffama galateeffadhaa. Nama sun bukkee jiru qabaatee har'aan boodaa jedhaani nan kadhadhaa jedhaani dabala nan kadhadhaa jedhaani inni tokko immoo hiikti kadhannaa waan isaaf hin galleef gaafa namooti waaqayyoon kadhannaa si kadhannaa somaa giddeedha shidha bakka uumaatti hin fakkaatu yoo kadhatameef somaa yoo kadhate somaa zimmeree baay'ee deema kadhannaa gaafa jedhan warreen ilaalaa namoota waa'ee kadhannaa beekan amma barbaadan yoo guddatan namni waaqa gaafan kadhannaa dhugaataa xuqu isa kanallee barbaadu dibaatti gaafa jedhu barbaadu nuuf garuu waan kadhannaa waan hin galleef kadhannaa kadhannaa waan hin galleef kadhannaa maal akka hojjetu waan hin beekneef homaa nutti hin fakkaatu yoo kadhannas yoo namni nuu kadhate homaa nutti hin fakkaatu. Kadhannaa jedhame humna qabaadha jilba kee rukuti ammas humna maqaa Yesuusiin jilbi kee waan biraaf hin jilbeeffatin cubbuuf hin jilbeeffatin sobaaf hin jilbeeffatin eechaaf hin jilbeeffatin duwwaaf hin jilbeeffatin rakkinaaf hin jilbeeffatin waaqa tolfamaaf hin jilbeeffatin Yesuusiif haa jilbeeffatu. Ani dhugaa ji'a fureessitti maaf irra jettee beeknatti ma nama fudhannee jira ta'in beeku looraa taasisaa faarfannaa akka totoo faarfatanii argeera namoota 25 isaan keessaa tokko ana 24 hin beeku nafaana yoo amantan 23 namni dhoo jiraata 23 hin beeku lammataan isifaana namni dhoo jiraata iyyee banaate ameen aada eessa fuutee teessana keesse waaqa koo garaan koo soo kana yaadne yaamumaa koo ameen
Ani faarsaa kanan dhagaye namooti kun otoo faarfatanii. Rabaastee wayyaa gaddaa nan gammadaa kee nan gammadaa beekuka. Ol fuudhi garuu ergaan dhagaye ol fuudhi dhugaan sitti faarfannaan kun mana keetti siif haa faarfatamu. Dibbeen faarfannaa kanaaf siif haa rukutamu. Haleluuyaa! Namni tokko iyyee naa ta'eera. Ol fuudha Ameerikaa keessa gazenaan. Essa fuutee teessana keesse waaqa koo gosa kana yaadne uumaa koo mukeera rabaastee wayyaa gaddaa ayyaana keenya tuffistee nan gammadaa. Haleluuyaa! Nama waaqayyo awwaara keessa kaasu jira. Nama faarfannaa kana faarfatutu jira. Si qofa tontaan namni bitaa mirga ollaa keeyyuu dhugaan sittira baga gammaddee siin jedha. Baga gammaddee siin jedha. Baga gammaddee siin jedha. Nama sin bukkee jiru qabaati baga gammaddee daani. Jedhe dabali. Waggaa baay'eeti. Kanatti kadhachaa turteetu deebisii argate. Baga gammaddee. Torbeerraa sagantaa galataan qabaa. Si waameera. Akka nafneedhaan. Eenyu qaba. Eenyu qaba. Ol fuudhate eenyu qaba. Dhugaa waaqaan sitti mana biidarii kana warratti waamte qofan warratti waamneyyuu maqaa Yesuusin hiriiranii mana kee haa dhufan. Hiriiranii ganda kee haa dhufan. Dhaloota ilbaadha. Humna kadhannaa jedhama. Power of God. Prayer of power jedhama. Humna kadhannaa. Kadhannaa humna qaba. Yesuus gooftaa. Kanaaf akkanuti kadhannu waaqayyoon barbaada. Seexanni immoo akkanuti kadhannu barbaada. Argitanii Galaatiyaas keessatti fedhii foonii hafuuraan lola hafuurri immoo foonii lola. Isaan kun lachuu fedha yaada garaa isaanii akka hin goone waliin mormuudha. Keessaa kan hafuura moosistee ta'ee ta'e waa abeet gooftaa maalan argaa askaas ila karaa kana waa arge harka wayii dhufee miila nama tokko akkuma dhaabatee jiru kanatti harka isaa irratti kappa ol fuudhee akka totobaatu argeera. Dhugaa isa sana dhaabee settima waaqayyo takkas naan jedhe har'aa qabee naan jedhe addunyaatti beekamtii kana kennuuf jiru. Nama tokko dhugaan isinitti nan arge karaa kana hoolaawaas kottume kottu faqeewu dhugaan isinitti argaa jirtu luka kee walitti qaba akkuma kanatti luka isaa kana akkatti ol fuudhee as keessaa namoota sadii otoo akkatti kaasu argeera. Waaqayyo maal jennaan beekamtii laadhaaf naan jedhe. Faarfannaan kee beekamtii argata. Gallabi kee beekamtii argata. Kadhannaan kee beekamtii argata. Maqaa Yesuusin siif haa ta'u. Waan akkas naan jedhe hin awwaalamne ayyaana baattee dibata baattee ulfina baattee namni tokko yaamee sii ta'eera maqaa Yesuusin. Kanaaf firoota dhugaan isinitti hima har'aa qabee dhimmi keessan deebii argateera. Kadhadhaa dhimmi keessan deebii argateera. Natti argama mee harka keessan akkas godha. Namoota baay'eetu amma bifa albee baatee jira. Albee beektu haa albee yookaan gajara sana akkas godhe hoolaa kaakaa ziikaa. Keessumaa namoota baay'ee tura waan akka ganna wanti kosii jiranitti albee kanaan otoo fuduraa jiraniin arga. Waaqayyoonni kun kadhannaa danaa jedha. Namni akkasii jedhe ergaan surratti dubbadha askaas. Bara baay'eef yeroo baay'eef waggaa baay'eef guyyaa baay'eef nan darba gaafa jettu dhaabaddoodhee karaa kan sitti cufe misiraachi si duraa cilameera. Waaqayyo karaa sii baaseera. Waaqayyo karaa sii baaseera. Namoonni alaabaa seeqaatia lukaatia waareera karaa sii baheera. Waaqayyo karaa sii baaseera. Waaqayyo karaa cufame baneera. Namni tokko naa banameera jedha. Haleluuyaa. Galateeffadhaa kun.
Kese Jesus ko Saganayan Nila kese ni nabanda Nakani nabanda Rikut tayo kese nila Rikut kese nila Pali arasini papala.
daalo. Rifeensa mataan qaqeensa miila keessanitti humni kadhannaa haa guutu. Humni kadhannaa haa guutu. Yesuus waan taaraa haa ta'u. Galateeffadhaa.
warri dhuftan sin eebbisu didichaa kaachaa kottaa mana waaqayyootti laafee kan kassare kan qaane hin jiru fiigichaan kottaa waaqayyo sin eebbisu kaachaa kottaa nu gargaara yeroo muraasa sagalee waaqayyoo dhageenya akkuma yeroo darbee isin kadhadha tokkoon waaqayyo balbala haaraa banaa waan haaraa godhame mee anaaf waan haaraa ta'aa nama si bukeeru qaba